Kee nageenya karaa Waaqayyo isiniif dhiyaatu bakka isin jirtanitti hordoftoota YouTube chaanaalii kiyyaa akkam jirtu nagaa keessan jirtu annagumaan jira rabbiin galanni haa ga'u isiniin jedha. Viidiyoo qopheessee hin beeku garuu har'a oduu gaddaa tokko isinitti qooduudhaaf barumsa sirraa argattu akkasumas gargaarsaallee barbaadetan jechuudha. Obboleettiin keenya akkuma mata duree irratti argitan Boontuu Garaasuu subscribe kuma 4 qabdii monetization taate jirti fudhatama argattee jirti channel ishii jalaa fudhatanii jechuudha. Akkamitti fudhatanii yoo jettanis isinis barumsa gaarii isinii ta'a of eegduu jedhee kan isinitti himuu barbaade jechuudha. Ishiin akkanumatti guruppii telegiraamii irratti wal baranii AdSense Itoophiyaadhaa gara Jarmaniitti jijjiirachuu barbaadde nama duraan walitti haasa'uu walitti dhufeenya qabu nama nagaati jechuudha. Nama nagaati nama gaariidha jettee amantee namni amma amanamaan hin jiru garuu Waaqayyo malee amantee milishii fuuteetti kennitee inni mooyyuu jijjiiree fi xiqqoo ture eegisirraa eegeen hojjechuu jammari. Itoophiyaadhaa gara Jarmanii sanitti waan hunduu sirraa'ee fi hojjechuu jammartee ishiinis viidiyoo adda addaa sheer gochaa jirti. Doolaras hasaaba fi jira jechuudha. Achi nama kinoo jalaa fudhate jechuudha. Irraaffattee ishiinuu maybe jalama sadii ta'uun olee immoo jalama kana egaa jijjiirraa fi sirraa'ee fi amma mooyyuu imeelii isaan jijjiiree ofiisaatii fudhate jechuudha. Ofiisaatii fudhatee indaalle viidiyoo ishii irra dileetii godhee viidiyoo isaa waa'ee polootikaa manaaman sheerii irratti gochaa jira jechuudha. Kana fakkaata akka itti arganne hin beekne jechuudha. Isinis warri maybe telegiraamii guruppii keessa jirtan beekuu ni dandeessu akka itti nu hojjennu irriba dhabni waan meeqa ta'anii osuma hojii nu eeggatu hojiin nu eeggatu osuma nu yaamanii yeroo iraftii keenya irratti dabarsinee kan nu ganaas galgalas maybe namni halkan qixxee taa'uun jira YouTube kana jechuudhaaf maaliif boru kaayyoo waan qabduuf ishiin karoora waan qabduuf boota guddaan gahaa jettee waan karoora qabduuf ji'a kana hunda irratti gubatte jechuudha. Ji'a kana irratti hunda gubattee subscribe kuma 4 qabdi monetization taate jirti hasaaba fi jira jechuudha. Mee warri hin beekne yoo akkanatti online irratti nama argan yookiin jinjanaa wayitiif yookiin bakka akkuma zeemmi jenee beektu si'uu hin danda'u garuu warri YouTube kana hojjetan telegiraamii jechuudha. Halkanii guyyaa sa'aatii isaa achirratti fixee waan hojjetan hin beektu viidiyoo nama meeqa like subscribe gochaa kanarraan gahattee baay'ee tokko nama ulfaata jechuudha. Ana gara kiyyaan baay'ee tokko natti ulfaata boru yookiin jijjiiramuu hin danda'a beekaa hin beektu mitiire guddachuu hin danda'a beekamuu hin danda'a je'eetan hunda danda'ee yookiin hojii kana keessaas baane of dandeenye biyya keenyattis yoo galle of dandeenye bakka kana caalaa cimnee hin hojjenna jennee of amansiisnee sa'aatii raftii keenyarraa murree hojjechaa jirra. Garuu akkanatti gubannee yoo namni nama jalaa fudhatu baay'ee tokko namatti dhaga'ama jechuudha. Kanaafiyyuu maal gochuu qabdu kan darbee jira bunti shaallee hin qarqarra boota duraatitti hin deebisee isa ooluyyuu nataatii jedheen abdii qaba. Anillee gara kiyyaan viidiyoo sheer nan godhaa fi gara kiyyaan baay'ee nan qarqaaraa jechuudha. Riyoottiin kiyyaa warri na beektan warri viidiyoo kana dhageessan maqaa Waaqayyootiin akka qarqaartan abdii isinirraan qaba jechuudha. Sheer gochuudhaanii fi sirrii jajjabeessuu yoo isheen bakka chaanaalii haarawaa banattu jechuudha. Chaanaalii haarawaa yoo banatte sheer gootanii sirrii jajjabeessuu qabdu. Mucaasa mooyyuu warri riippoortii gochuu beektan jechuudha. Warri riippoortii gochuu beektan akka riippoortii irratti gootan kanaanillee warri beektan yookiin akka itti riippoortii godhan maybe warra subscribe 100,000 qabaniif inni godhanii riippoortii godhan malee namumti ta'e riippoortii gochuu hin danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu nama beekamaa warri beektan
nama akkasii yoo beektan itti himtanii telegiraamii keessatti warri beektan boontishaa yookiin anaa yoo dubbistanii akka qarqaartaan isin kadhadha jechuudha. Kana fakkaataa isin immoo maal gochuu qabdu yookiin gorsaan isin qabu jechuudha gara kiyyaanii nama amantanii nama tokkotti akka imeelii keessaniin kenne adaraa isiniin jedha. Maaliif isin akkanatti hubattanii warri amma yuutuubii kana hojjechaa jirtan hundaallee warra isinitti tole yookiin sa'aatii qabdanitti hojii kiyya jettanii hojjechaa jirtan jechuudha. Hojii maadaamii hojjechaa irratti fixxanii sa'aatii keessan irratti fixxanii sa'aatii raftii keessan irratti fixxanii hojjechaa jirtu jechuudha. Kanaafiyyuu AdSense's taanaan AdSense boodallee waan baay'eetu jira stepidhaan jechuudha. Kanaafiyyuu nama gaafatanii yookiin riisarchii gochuudha. Haawutume yoo jettanii riisarchii gootan wanni hunduu isinii dhufa jechuudha. Bakka wanna tokko yoo beektan jecha tokko yoo beektan jechuudha. Dhugaan isiniin jedha. Oromiyaadhaan ta'e, Ingiliziኛadhaan ta'e, Amaariyaadhaan ta'e jechuudha. Bakka akkamitti yookiin haawutu bakka yoo jettanii togotan wanni hunduyyuu jechuudha. AdSense illee taanaan AdSense boodallee kan guutamu wanna baay'ee jira jechuudha. Isa bakka hojjetamee jira jechuudha. Viidiyoon hojjetamee jira. Isin bakka moobaayilii tokkoon barumsa sallaalaa moobaayilii tokko immoo seera san guuttachuu ni dandeessu. Garuu eenyuma amantaniitu imeelii keessan akka hin kennine isiniin jedha. Akkasiin isiniin jedha. Eenyumattuu amantanii yeroo ammaa kana eenyumayyuu kan amanamu hin jiru jechuudha. Akka ittiin kennine imeelii keessan akka nama tokkotti hin kennine isiniin jedha. Ammayyuu nama baay'eedha. Chaanaliin keenya hojjetamuu didee nama akkasiisanitti kenne. Innis beekuu didee nama akkasiisanitti kenne jedhu. Kanaafiyyuu bakka 10tti warri monetization ta'uu fedhan osuma hin beekin bakka garuma toleechaan keechaan akkasitti kennuu nama baay'ee taatamaa jira isiniin jedha. Akkasanii namni fayyaa hin qabu dhugaa namni tokkochi sammuun isaa akka yaadu bakka yaadu dhugaa baay'ee tokko nama aarsa baay'ee tokko naaree jira baay'ee tokko natti dhaga'ame jechuudha. Maaliif akka kiyyaatti ilaala jechuudha. Sa'aatii kiyya akkanatti itti gubee akkanatti bakka akkamitti namni nama jalaa fudhata. Akkasiin isiniin jedha. Isinis sirriitti of eegaa isiniin jedha. Sirriitti of eegaa sirriitti of eegaa kan biraamoyyuu nama itti kennite sunu yookiin firoomallee otoo yookiin osoo ollaa taatanii mucaan keessan akkana na godhe yookiin mucayyoon keessan akkanatti amanee itti kenne inni na jalaa fudhatte jechuu dandeessu. Yookiin bakka naannoo tokko yaani bakka fuulan osoo beektanii qabsiisuu ni dandeessu. Yookiin akka bira geessee gaafachuu ni dandeessu. Garuu nama bifaan hin beekne biyya itti dhalate maal isaa hin beekne yoo itti kennitan nama galaafata. Kana bichaas nuti immoo guruppii kana keessatti guruppii baay'ee keessatti jira kennu telegiraamii. Guruppii kana keessatti yoo akkaawuntii amma faashinii dhufee jira. Akkaawuntii 10 ergaa 3 ergaa 4 5 ergaa iskiriipshotii godhatoo as ergaa achiin akkaawuntii keessan kana laallee warra akkaawuntii 10 oli qabutu guruppii keessaa manamna kunillee baay'ee nama sodaachisa. Amma yoo jedhamu imeelii ittiin baname saniin akkaawuntii 10 san laalame riisarchii godhame innis haakii godhamuu ni danda'a jechuudha. Isallee sirriitti of eegaa jechuudha. Yeroo akkaawuntii keessan 10 fidaa isiniin jedhasan maal gootu iskiriipshotii itti gootanii hin erginaa jechuudha. Dhugaa irra caalaan kan iskiriipshotii yoo itti ergitan imeeliin keessanis mul'achuu ni danda'a. Immooyyuu maqaan keessan sun jechuudha. Maqaan keessan iskiriipshotii godhatan piroofaayilii akkamii maal akkamii maqaa akkamii mana waan mul'atuuf yeroo isaan itti argamuu ni danda'ama jechuudha. Akkaawuntii 10 guunnaan riisarchii godhanii akka itti argatan hin beeku jechuudha. Yookiin warri amma guddachaa jiran kun jechuudha. Wanna adda addaa waan hin beekneef yeroo isaan rakkoo keessa seenuu dandeessu. Anuyyuu gara kee osuma hin beekin waan akkaawuntii fidinaan jedhaniif zimma jedhee iskiriipshotii baay'eetti erga. Garuu imeeliin kiyya yeroo tokko mul'ata jechuudha. Osoo hin beekin jechuudha.
Kana isiniif fakkaata waaqumti namaa eegu dhuga baay'ee nama sodaachisa abdii nama kutachiisa dhuga anu abdii na kutachiise yuutuubii kiyyaa hojjedhu na gochuu dide maaliif akkanatti anitti xaaree waggaa meeqatti gubadhee hojjedhee yoo guyyaa takkaan isaan bakka nama jalaa fudhatanii yookiin abdii nama kutachiisa maal nama jechisiisare kanaafiyyuu osoo yoo rakkin isinirra hin gahin sirriitti of eegaa isiniin jedha nagaa taa'ii bakka jirtanitti hunda keessaniifuu nagaan gara waaqayyo isiniif haa ta'u isiniin jedha baay'ee tokkoon isin jaaladha baay'ee tokko isin kabajaa isiniin jedhu warra sammuu gaarii qabdan bichaadha warra kaamooyyuu waaqayyo akka hojii keessanii isiniif haa kennu isiniin jedha.